Students, welcome to our channel and subscribe to watching the video. Today, we see English lessons shopping video. Guyyaa irraa kan wal ilaallu suuqii yeroo deemne akkamittiin meeshaa tokko bitachuu dandeenya ka jedhu wal ilaalla. Agadhumaatti nu faana ta'a. Hello, can I help you? Hello, maal si gargaaru? Hello, can I help you? Hello, maal si gargaaru? Thanks, I'm just browsing. Galatoomi, ilaallachaan jira. Thanks, I'm just browsing. Galatoomi, ilaallachaan jira. Hello, let me know if you need any help. Laalladhu garuu yoo na barbaadde natti himi yookaan gatii isaa yoo barbaadde natti himi yookaan waan si gargaaru yoo jiraate na hubachiisi jechuus hin ta'a. Let me know if you need any help. Actually, do you have any dress in the stock? Mee qamisii kaartoona keessaa qabdaa jedheetu gaafata jechuudha namni bitachuu dhaqe sun. Actually, you have any dress in the stock? Qamisii kaartoona kee keessaa qabdaa jechuudha. Yes, let me show you. Eeyyen sitti agarsiisa. Yes, let me show you. Eeyyen sitti agarsiisa. I like this one. Do you have it in another color? Isa kana jaaladheera uffata tokko eega laallanneen booda eega filannee maal jenna afaan Ingiliffaatiin I like this one. Do you have it another color? Isa kana jaaladheera halluu biraatiin qabdaa jechuudha. Irraan deebi'a. I like this one. Do you have it in another color? Isa kana jaaladheera halluu biraatiin qabdaa jechuudha. Yes, this dress also comes in red, blue, black and green. Eeyyen qamisiin kun hunduma isaatiin iyyuu gosa hundaanuu dhufeera. Diimadhaan, cuquliisaan, gurraachaan, magariisaan jechuudha. I would like to try the blue one, please. Let's try. I would like to try the blue one, please. Isa cuquliisa kana jaaladheera. Maaloo isa cuquliisa kana jaaladheera. Sure. The ongoing rooms are over there. Eeyyen kutaan jijjiirrannaa asiinidha. Laallachuu dandeessa jechuudha. Can I try this in smaller size? Let's try. Can I try this a smaller size? Isa kana halluu xiqqoodhaan hanga xiqqoodhaan argachuu danda'a jechuudha. Irraan deebi'a. Can I try this in a smaller size? Isa kana hanga xiqqoodhaan argachuu danda'a. Sorry, we don't have any in stock left in that color. Would you like to try another color? Dhiifama. Isuma kana qofa kaartoona koo keessaa qaba. Gosa biraatiin yoo ta'e hanga barbaadde kanaan argachuu dandeessa yookaan halluu biraatiin yoo ta'e saayizii barbaadde kanaan argachuu dandeessa jechuu isaati. I really like the blue one. I really like the blue one. Dhugaa dubbachuuf cuquliisa kana jaaladheera. Mr. M, we have a special offer, buy one get one free. Kanaan booda tajaajila kana caala bareedaa ta'e
ni kennina. Another, really, that's bargain. Dhugaa dubbachuuf inni kun madaalawaadha. Really, that's bargain. Dhugaa dubbachuuf inni kun madaalawaadha. Bargain means madalawaa jechuudha. Yes, we have a lot of special deals in our clothing. Eeyyen gosoota garaagaraa uffata baay'ee filatamuu ni qabna. Eeyyen uffata filatamuu gosoota garaagaraa ni qabna. In that case, I will take the red one and the black one. In that case, I will take the red one and the black one. Asumaan isa diimaa fi isa gurraacha nan fudhadha. Asumaan isa diimaa fi isa gurraacha nan fudhadha. Would you like anything else? Abbaa suuqiti kan jedhu. Would you like anything else? Kan biraa kan fudhattu ni qabdaa jechuudha. No, thanks. I'll just get this. Can I pay by card? Let's try. No, thanks. I will just get this. Can I pay my card? Isa kana risiitii yeroo meeshaa bitan kan namaa citu. Naaf kutuu dandeessaa jedheen. Of course. Sorry. Of course. Please enter your PIN. Eeyyen PIN keenatti. What's my PIN number? PIN numbering koo maal ture? Oh yes. Please wait one moment. Side here. Dhiifama na eegi na yaadadha. Please wait one moment. Na eegi. Can I get a receipt? Receipt argadhaa. Can I get a receipt? Receipt argadhaa. Of course. Here you go. Of course. Here you go. Eeyyen kunoo. Here you go means hodha jechuudha. Kunoo. Here it is jechuunis hin ta'a. Thank you. I have a nice day. Galatoomii guyyaa gaarii qabaadhu. Thank you. Have a nice day. Galatoomii guyyaa gaarii qabaadhu. Thanks for shopping with us. Abbaa suuqitu galatoomii waan nurraa bitteef.